ilmoon tuni ji'a torba ilmoon tuni arrallee borullee teeti. iyyaa miti. Ilmoon teeti. Sitti men. Walaanatti himi walaanatti himi. Kanaan dura shakkaan turre takka. Ilmaan feetumi tajirtus fudhadheen deema. Tana gara jirtus fudhadheen deema. Meeqa siin jaan? Jeeshanii biyya. Saga. Himi. Himi siin jee. Himi. Himi. Ana onneetu takka bakka kan baqaqsite muddiitu kuttee aanguuna cabsite. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Akkam nagayaa fayyaa qabdanii Oromootiyaa qaqqaalii fayyuma qabdanii akkana isinirraa babbateetiin jira. Ammoo namoonni tokko keessaa maaliif baddee eessa baddee jeniin hedduun na gaggaafata. Namni irra guddaan kan iyyaafate hin jiru. Kanumaafuu namu bakka yeroo fayyaa isinitti haa ta'u. Warrootatti na gaggaafattanilleen akkuma beektan yuutuubiin qabu hauma yaaduu irratti mammaree galakkisa. Dhugaadhaaf viidiyoo maruu hin jaaladhu. Garuu isumaatu fidee isin wal na barsiise. Egaa wal barannee anillee natti tolee gisee hunda mammaruu yaani gammachuu fi gaddaa fi waa hunda mammaree galakkisu natti tottolee jira. Hedduun jaaladha. Waan takka mana keessatti martee galakkisuu hin ta'u jee hedduu nogguree jira. Hedduu na aarsee. Anillee jechuun aaree firaa dhiisee bas aaree isinirraa hin fagaannee ani isumaatu na dhorke waan takka marii jeen. Kun haara guyyaa 16 moo 17 akkana takkaa waa galakkisee hin beeku. Innillee dalaguutti jiru anillee dalaguutti jiru firmaa dhiibnee tattaa'u jirra. Mana yaalaan si geessaa jee ture. Ani immoo maaliin jaani ani mana yaalaa hoggaanii dhufee mana yaalaatti si geesse jee mana yaalaa dhaqeetiin dhufee ilmoon tunillee baati shannaan janii. Jiran dhiigii danfaa itti kaasa. Egaan galee baatii meeqa baatii 5 hin geenye. Fadhe dhugumaan aarsa maaliif jettee ani biyya namaa keessatti ilmaan dila kanaan birees jee waa meeqa jejjee gammachuu hin qabu ganame takka ilmoo hoggaa harkate. Alhamdulillah jee galata shukrii rabbiif galcha. Garuu inni waan gaddeef jecha amma tiranuuti onni falaqisa gurgudee mammaa mugganni booda kayeenii yaananaan jee mana yaalaa dhaqeetiin dhufe ilmoon beebiin baati shannaan jeni waa duraan takkaalee na shakkeen beekoo gandara baallee dilaa santaa'e waan takkaalee hin jiru namni tokko eega dabee beekadu shakkiillee numa jirti garuu shakkiillee isa keessa hin agarree ani takkaa isaa na shakkullee hin agarree alhamdulillah ganni na aarsisan irraa hin kafaladha irraan tana hinaaffaa sanillee hin qabu anuma gisee takka kana jejjamale amma yoon haasoo guddise maal akkanatti kana haasoo itti jee dhufee kaameeraa kanaaf yanallee karaa baasin beeku viidiyoo tana laayikii godhaa namu akka yaada keessanii namuutu koomentillee barreessaadha. Na faana turaan isiniin jira. Kayyaa kaynu. Seen qottu. Kayya dafnee deemnee deemna. Qottu seen irraa iyyuu deemna. Maaliif hin seena? Maaliif hin seena? O seen egaa qottu taa'e. Dhaqee hin jiraa qottu mee seen. Eessa? Manuma yaalaa kana. Akkam adda qottu seen. Is beda kayak tinjira kami. Sendok aja cuma. Akkam nu dhokasi. Ya ni dua tanah anda kayak. Mana ya latih tiga isa utan anju. Behakat masra ya. Nuasnya nemas. Bas apa anuman jatuh serah dua mesti jadi. Sebatnya nanti. Nah, sebat tinjiru ber. Dugaan anda kayak ber. Dia tikas nanya tuh san. Firman aja tuh jadi. Dia tak kau butuh hati. Mana ya latih tiga secara nolah. Mana marah kita bang. Mana yaalaa dhaqanii jiran nan dhukkubu fayyaan qaba maaliif nagaa isu maaliif godhan dhaqa dhaqee laa dhufe fayyaan qaba nagaa qabdan aan jeni yoom laal kaleen dhaq reefu tan soo jinaa somaaliif nutti mirre ji'a shan keessa jirtan aan jeni akkamta barbaadees maal ji'a shan maal ji'a shanii ji'a shan keessa jirtaa naan jen kaleen dhaqee dhufe maal isaa fidde ati eega deemtee deebite ji'a shanii ji'a afur mantana guutuu jenta manni akama ibe kare kuma fadhi haasoo mantin beekaren anjiyaan beekadda gurbaadhaan anjani akkasitti dhaqee ji'a shan keessa jirtan anjani akkasitti dhufe ega dhaqee Waitaan mana yaalaatiin si geessee si laalchisaa jee maaliif jettee yeroo ati maaliif laalchisu beekte jira garuu sun an dhukkubu maarraan mana yaalaa yoo si dhukkube qofa kuni xabiidha namni garaa qabu nu muciisaa kuni xabiidha malee mushi akma maal godhan am dheerachuudha ammas dhaqee sin dhufee
Dhuguma isa. Dhugumanii kalee dhaqee dhuma kiyya qullaa kana laaltee jeeti. Hosuwaa seenti duraan hungaa dhaluu hin garan qabaan hungaa dalageessu ilmoon. Ilmoon gamana ceetee taphatti as deemtee taphatti. Amma akkan fidii jira haasawaa fayyaa fakkaatti. Maa wafaltee nama fakkiisa. Ilmoon badni beektii Sabataa fedhaas. nama jaalattuufi. Sabataadhaas. Amma si dhagaa bara amma si laqaan jira kan jechuun. Waraqaa kompiitara ittiin kaatame. Arabiidha waraqaan. Arabii. Afaan Arabaa ni beektaa? Doktora Kira barreesseetu Arabiidha malee ka kompiitarri baasu Ingiliffaadha. Kumbuseeti sadiileen kaa'eeman Ingiliffaa baasu. Waraqaa maalitti godhaan fuudhaan fayyaa qabdanaan jeen faadhaas. Cuman dhiisati waraqaa waan fuudhee deddeeman. Mana yaalaa kan dhaqee hin bitaa. Sa'aatii meeqa dheeyita? Ati maaltu danuu kana si cinqe kanatti? Sa'a meeqa dheeyita? Mana dhalaa bira dheeyitaa doktora wayii dhiira bira dheeyitaa? Jechuun rakkoon qabu sa'aatuma san baaseetiin bita. Maal baasee akkam jettaa? Waraqaa Maal jettee dheeyitee bitta? maqaa ta'e maqaa ifattee mititti Inni maqaa akkam jechuudha. akkanumatti hin seenu. Osoo maqaa sin barreessine akkamitti hin? Akkasumas seenan qamaan maal rakkoo qabaa? Sa'aatiin tun akkam haasawwitu. Ati maaltu si cinqu jira bahu Haasawni kee nagaa jiru bara. Uma si cinqu jiru sani na dhibee bara. Haasawni kee dhibbaa dhibbatti nagaa jiru. Ji'a shannaan jan. Gurbaadha Mahammadi maqaan isaa. Amma mana yaalaatiin si geessaadhaaf mataa waliin dhoowwif nuti kayitaa. Mana yaalaa kan feenani beektaa maal buuna fiddaga. Mana yaalaa dhagaa kan barbaadu kalaas. Ani fayyaan qabu akka yaan sinna dhukkuba siin jee qofa mana yaalaa nageessa. Inni raanfadhee ji'a shanii fi guyyaa 20 fi akkana bira kottee jirti ji'a afaa hin deebi'u. Eessaa fitte ilmoo? Maal eessaa fittee jechuun Eegaa dhuftee ji'a meeqa? Ta dhufte biraa dhiisa kaawwan ta dhufte bitamaaruu maa olii hijaabbatta. Eegaa dhuftee ji'a meeqa? Eegaa deemtee ji'a meeqa? Hin beekan. Walaa gaafa dhufallee hin beekan walaa Ji'a gaafa afurummaa deemullee seentii hin bira beekan. eega deebiite. Ji'a shanii fi guyyaa 20 na taasisu maal? Awwama doktorri naan jee sii mamaatti hin beekan doktora. Hin qaanfattu kamii waan kanaaf jettee? Naan hin qaanfattu. Awwama doktorri naan jeeni maani ani wayin doktora siraa doktora ta'e wayin akka rabjiin qaa. Iddoo kanaaf ani warra arabaatiin jira dalagatuutiin jira jettee ijoollee keessa na keessee deddeemachuu eegalte. Waa hunda naasee waa hunda nyaata malee waa hunda naasee hin jirtu gottee jirtaatee karaa deebi. Maal jechuudha ji'a shanii fi guyyaa 20 na taasisu maal? Maal jecha kana kana jechuun maal? Galee gaafii kana maaltu ol fidee maaluma waan akkana kana haasee siin jeewu. Ji'a shanii fi guyyaa 20 jenne? Waa doktora naan jeera isa uuma doktora siin guyyaa 20. yoo feete siyaara dhaluu deemtu ganaa baatii 8-7 siin jedhu. Dhaggeeffamatti dhalee. Wanni waan faranjii yoo hin beekare. Akkuma raafuutu dhaqee dhalee maaliif biqilche? Maaliif nyaata godhu jechuudha asii na cinqaaftu guyyaarra? Ati maal rakkoon kee maal taanaati? Rakkoon kee tiyyaa bitee akkana sana? Maal hayyee amma teessii miti isaa awwala duraa sana hoggaasitti hime san garaan kabajee muun kiinchisiin keessan maaltu si lolchiise? Si lolchiise? Amma kana dhugaadha. Ji'a shanii fi cinaadhaa siin jeemi awwala duraa sanoo maaltu si lolchiise? Lolchiise kanaan dura maal jennee walii galanaa ijoollee biyya tana keessatti nu gahaa kana booda sadeeduma tana guddifanna jettee mun jenna. Waliin jennee mun jenna naaftu wajjin teenyee wajjin haasoyinee amata meeqa dura walii galanaa? Naaftu waan takka walii galee hin jiru takkaatu. Kijiba dhiisaa. Kijibaa miti haa ani amma waraba intala ishee ijoolleen tolchitu laabaan taanani ilmoo rabbiin naa kanneenaan alhamdulillah maal shanuun bikka takkatti yoo hodhanu naaf kanne alhamdulillah waan jabalee ilmoo taa'ee takka naa kanne rabba naa kanne taa'ee ilmoo lakka tajiitti ni fara taganaa dhuftiin jaaladhu noo. Rakkoon qabu ilmoo yoo jaaladhu. Laa amma dubbiin irraa dhaabee laa dubbiin ta'e na qoostee jirtu irraa dhaabee maan ta'e. Amma ji'a shanii fi guyyaa 20. Echuman irraa dhaabbadhu. Ji'a shanii guyyaa 20. Echuman irraa dhaabbadhu. Echuman irraa dhaabbadhu maalidha? Dubbiin ta'e na qoostee jirti. Amma harkaa fi amma hundi na naasee ayyee amma laalu waa lubbuun jijjiiraan jettu hundi na siniin jeewoon fadhee samma amma garaan qaballee na daddarbin. Eenyu garaa qabda wal? Ta jinniitiin garaa qaba. Jinnii? Jinniin garaa nama godhuu eegalte? Akkaan adda dhufeetu ilmaan hin feetuumi. Ilmaan hin feetu midhaan laa dubbii wal keessa bocolle. Laa dubbii wal keessa bocolle. Ta jirtus fudhadheen deema. Tana garaa jirtus fudhadheen deema. Ji'a meeqamma? Ji'a sumaan naquu ji'a. Uuma ji'a kana. Ji'a shanii fi guyyaa 20 jetteera. Ji'a Uuma ji'a kana sinaqee hin qabdu. Ji'a jaha jechuudha amma kun. Ati ji'a kana waan sinaqee hin qabdu. Amma inni
dhalachuudhaaf wanni si keessa jiru dhalachuudhaaf ji'a 3 qofaa ta'a jechuudha. Wanta kana kun hin taatu. Ori sinna qota kaji. Bakka raafuu deebisa kai. Dhaapoon sii miti dha. Raafuu sinna qofa hin beeku. Bakka raafuu deebisa kai. Maal deebisa? Bakka marraa fi deebisa. Khalaas biratiin deebisa afuu diree. Kanaaf maar Muhammad ki. Kofi nama. Witaan waadu baddan kofi. Witaan waadu baddan kofi. Ijoollee sadeen tana gaafa garaa qabdu akkana godhattaati. Dekkam. Kai nyaata maaleen akan nyaata naa dhiqi. Haga. Ani bakka bura kana. Siifimu. Anaati ijoollee as keessatti wulii dhaluufuu aaru jiru fuutee ji'a 5 fi maal jette. Tiyyaa ture ilmoon. Beebii tiyyaa. Wanni inni mana yaalaa siin geessaa siin jennaan. Nageessi tokko mana yaalaa tokko. Nadiddeef kanaaf. Mana yaalaa maaliif nageessi taa'u? Mana yaalaa kanaan mana nageessi tubsanu. Ilmu tanaan shakkeetiin jira ilmuun tu yoo fete keessa jirtu. Ilmu tu yoo fete. Yoo fete keessa jirtu yoo fete immoo ji'a 6 ati jirtu. Yoo fete keessa jirtu yoo fete ji'a guuttee jirtu. Maal afaan Oromoo akkana. Ji'a 5 fi guyyaa dabachuu maal jechuudha. Doktora reetee gaafatta. Doktora. Yoo doktorummaa baratte nagaalu. Ati maal nageessite dhaqeetu jira. Kalaas ilmoon tiyyaan ture. Teetuu bannaa haa maal maal. Duba maal maal si dingeewutti. Bakkuma san dhaqii dayii rayi. Eessa dhaqee? Namichuma irraa fuute sanitti. Dayii dhaqee. Akka dhummoo sitti mee. Maal wanni ati isa? Warra kanaa si sabaatan barbaada. Akkamii afaan guutuun akka kanaan jettan qaanfattooti. Siituu jeeba. Mana yaalaa siin geesse nan diddeemi. Ji'a 5 fi guyyaa. Hangalma jirtaati. Akkam? Dhugaas ilaala nama waa beeku fakkaata, nama sammuu qabu fakkaata, nama yaadu fakkaata. Hangalma yaadda? Yaadna kan hangalmaati? Maal chureetta? Bismillahirrahmanirrahim. Garuu hangalma yaaddaa sila? Eenyu irraa buutu? Araba moo Oromoo? Irra deebitee jirtaa san malee? Ammallee deebiteeti teenyu teetta? Qabi afaan kee. Afaan kee kana qabadhu. Wal biraa si dabarsa afaan kee. Kanaan wal bira dabarsitu maal? Ji'a 5 fi guyyaa dam jette ilmoo. Ji'a 7 fi guyyaa 20 maal sinaq? Ji'a 7 fi guyyaa 20. Eenyu abbaan? Abbaan moo? Abbaan ati. Ati abbaan akkamirraa laalta? Harakee dhugee dhufte moorratti. Harakee maaf hin dhugee dhufan bikka harakee sanuu akka itti tolchan sanuun biyya bu'aa qubatan. Qubni kuni qubni beekaraa hin jira. Qubni shariqa. Yoo dhugumaan noormaali haasoo jiraatte. Haasoo sirriidha. Haasoo sirrii. Ilmoon tuni. Ji'a 7 ilmoon tuni harrallee barullee teeti. Iyyaa miti. Ilmoon teeti. Sitti meen. Walaanatti himi walaanatti himi. An kanaan dura shakkaan turre takka. Takka. Laa. Deemtee ala teessoo illee takka. Laa siibimu. An sitti meen. Bishaan maaltu gooseenna waan keessa jiraateette Oromoon. An sitti mee bara. Maal onnee tinatti himtusan? Maal onnee tinatti himtusan? Aboon gubbachi deemee gataa. Maal onnee tinatti himtusan? Hime. Maal onnee namti? An sitti mee hin jira. Asirraan garuma jirtaa? Kan kanuma jirtaa? Hattuun jettee laala Oromoon hattuun hattuma nama seeti jettee. Faradduun faradduma nama seeti jettee. Ifiif deemtee hattaami akkasuma na seeti. Ana kana hunda khijibaan si jiru jira si laaluu fi waa hunda kana. Khijibaan si jiru jira. Yettee ilkee garuu too ilkee naaf hin bakkanatti ilkee naaf hin baneen. Kijiba ana kijiba naasitee na dabqisiifte. Maal si dabqisiiseeti? Akkuma ifi magaalaa kana guutuu zoortee doktora saadaa seetaami. Akkam ana zoora. Takka zooreen Akka malaqeetiin jira. Baasii sanii fi guyyaa 20 nan jira. Amma maal anjoo jirteeti? Maal si jiru? Maal si jiru? Jechuun ammaan tanaan si ilaaluudhaaf akkas jejjeewutti jirtu. Kaa si ilaalu jee kaa'ee. Ana laaluuf jette. Si ilaalu jee. Laakiin akkamitti guyyaa 20 doktora baatii 5 fi guyyaa 20 nan jira. Dhiitee seeraan darbine. Wani dhiitanii darban wayii waan bilaashii miti. Sagantaa isaa kanaan. Gadhiisne. Dubbisiin jee dura. Eenyuutiin jeeyye. Ammumaan tana sittiin safaaxanaan jettame deebitee mas waan kana natti hafatu maaliif? Ati dhugaa si dhukkubu jira? Yoo meeqa siin jaan? Jeeshanii biyya jiru. Saga. Hime. Himii siin jee. Hime. 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 Yaala mana jenne galakisi boo. Hime. Kawaddo jee.
kaddu. Fidi Maal jedhamte? waraqaan fi. Shanta keessa waraqaan. Na yaalatti. Kai mana yaalatti geessaa. Kai. Naqu mana yaalaatti hin dhiisu. Maxxanfatu jirtaa? Jallo. Itti mataa qabamta. Daawwattoota hordoftoota keenya akkuma gartanii jirtanii yaaddoo sabaa gartanii jirtan ayyaa eeyyatee isaniin baga gartanii osoo isinitti hin himne garuutu shakkiinis yaani takka alaatti beellee hin beeku osuma ni laalubuu karaa lama ni shakkutti jira immoo isin deemtee dhuftee garaa hin qaba akkamiin jetti ilmoo adda faffageessu abadan abbaan fadhee wani fadha ilmaan kun wanta kana man godhani garuutu sila akkaan anjee garatti amma akka inni na qabu hinaarre maaliif hinaarini sila nama biraa taate ana mataa kajarraa'u sila anta dhalaatunu dhalaasanii wajjin maarroo ta'ee dhufe sila naanjee qiriqiin godha inni jabaadhaa waan himtamoonni guyyaa kana qabee na gallakkise baga agartanii garuutu ani safaaxaan itti godha malee ilmoon baatii shanii fi maaliin hin jirtu yoo fadhe isinillee ni agartanii ni dhaqaa boruu wajji dhaqaa ani akkuma dhaqeen jiru beekaatiin jaan malee akkumallee dhaqeen jiru isa lallaalu isumaan qoqqorachuu jiru malee ani waan takkallee akkumallee dhaqeen jiru garuu yoo fadhe boru guyyaa fadhe nageessuu danda'a laaluu danda'a isinillee wajjin agaruu dandeessanii waan ajaa'ibaati waan takka dirqisiiftisi fidanii ammas hin dalaginii jedhanii irraa si deebisu akkuma fadhe nagoraa hoggaa fadhees taa'e hoggaa fadhees dhaabbadha hoggaa fadhees gattaa'e ajaa'ib saniifin anis akkana irraa dalage malee ani immoo baatii shanii kana naan jedhanii hin jiru ammas jaameetiin dhiifama gaafadha viidiyoolee jalarraa eegali ilaa akaraa laaliin jaanii dhiifama gaafadha isinillee dhiifama naa godhaan isiniin jaa daawwattoota. Abbaarayyaan. Yalla kottu abbaarayyaan kottu seenayye. Mana sahabat alta Sitti sabaane laa dhugumaan baana kottu seen. Qallatu jirtaa ammas? Laa qallatu hin jiru. Kottu na bira gattaa. Hin ta'u. Taataa kottu. Hin ta'u. Wayi taayigaa kottu maal taate? Hayyaa mana yaalaa takkas dhaqeen beeku beekaatuma sitti hin qallatu jira malee mana yaalaatis kan hin dhaqeen jiru yoo feetee boruu na geessita akka hin feetetti feetusan bikka feete na geessitee laalta rakkoon qabu kottu gattaa'e. Mana ta'e jirtaa? Gattaa'e malee boru bikka feete laal hafeete jiftoora hafeete bira na geessi viidiyoo maru jira daawwattoota hordoftoota keessa laamee kottu. Viidiyoo? Am video maris hin jenne. Khalas ga magana wala raram ne. Video mata kan maris hin jenne. Khalas ga uli wala raram ne mi ya. Ichilal. Videos maru jira. Gize feete akhbar na geesi. Gize feete nel abba feete bira geesi na lale. Malif ka jetere. Piran kisir to jira. Piran kita tuni kana. Galanu piran kechu. Itu yoon qabe sejje se yoro san. Hayya qatuga. Wala raramne jira mantana kanin biran kijenille hedduudha aaree jira asumaan itti himullee hedduu aaree jira umaa rakkoon qabu ammoo viidiyoo tana isumatti kanna waa hundaa haasa hundaa asoo kajeelle keessa dhagahuu danda'a innummaan tolchee haa lakkisu yoo inni didee ammoo ani gadumaan lakkisa jecha keessattuu yaadni isaaf gala akkaan ani biraan keessatti hojjedhe ni harkaan isiniin jaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.